All Sena, welcome, welcome, welcome. All Sena, all Sena. Kobe في الرئاسة all Sena قلتا. أو كابتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. welcome. بقنا قاعد نفتبه. نما دبا في لما جيسن. اوكي. لا أنا امتحان ترجع. ورحمة الله. أبا. وان كنا نقول إيه. Who can comment? Public. Okay, now everyone can comment. Namni hundi comment يقول عندي سنة ماتنا. اسمي بريتين جرا. يروح برا كمتر كان كابو. I don't know. سيتا بين بالليسة. أما نمني هندنو. خنا أبارو، خنا فارسو، خنا غورسو. comment يقولوا عندي سنين جا ماتنا. أكم جرت النجاة فياد أي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو قبتي فنو لولبنتي جرتي يرو اوبيديون تيجتي دراما غسلما تبچادا جرتي دراما غسلما تكمال قدن اوروميا خيستي بوني ويلكم اوروميا خيستي اوبيديون مقا او الف بافتي او مقا وبودا بافتي اماره فتي اچ ليتي امته ولو دقادا هجا خفلدا جرتي رماسي ابي وجان أبيوماتو ماسي فنو هيلتشيسه ولتيرك أبيوماتو ماسي وبوسا هيلتشيسه أورومودا في أمارتيرك دراما أكنا خنات ديمو جربلين كيا أو بيلوتنا أكم دراتانا إيش دراسينا إيالو والجهة بيتركبوت درية بيتركبوت درية بيتركبوت سودار بيكون سودان مان كمان جراملي وامبرا تكلي يادن واتكلي فنو ده موسى فنو ده بقى ساني جرامران فنو ده مو فنو ده مو مال بقى ساني بقى ساني مال نمني قريم فنو ده جا كون فنو ده جا أوربو ردون قرو فنو ده يت أورمون الدم فنو رتويت ولي شير قدا ولي دورسا أرى وعلم الرأي دبنا أجيتشا ولو ترى بتقلفتي يرو هنداه هجاء ماري رابوتن تلف أورمودا أمة أورمودا خن دركي الأمرني نانو برا خيس رب ليسو أمة أورمودا خأصون جالتين درك أمي نانون تيسن أوروبيا ديني أو بدون أورومور رامورتي أمار أفكنت ميلا ربي جادا ميلا لا أو بدو وان فائدان كم نتهو سلا أورومور أفيادني أمة أورومور أو جنجرات شور بعد أمة دركي الآن أورومور رامور مخنا أورومور أو جوريد ديوسني أوروميد دبل سلا سيقله غرو أو بدو مال قوتي سياسات الفتشو تفكاتيتي أمة خيني أمة ولو يرو هنداوكا أماري جار رابو أكا أماري تتبطو هلا بنتي قوي رايتي لو يساعد جرت ومنو لو قول شغيت سرباي قول it's not easy دينا قسميك الرا دينا أوبيدور را دينا أمار الرا دينا تيبل في الرا قنافي جبينيا ججبيتي ناس ندبتشو وربادا الرد يبي ماسي كيك ما ينكبا ورا تاء وبوك إيكوف سانك أواجد أسرائيل بتشول أديما نمت بيشن كوتا خاو شير كودا ورسنتن سينا أنا بيشن كوتا مستر تيسو ويلكم نمت بيشن إنجا شير كودا ورسنتن أكوتي بالما سنتي تأمل شير كوتنيتي خو إيه روافتني أوليتي كتيسني شير كودا فوزي أورمودا ويلكم
share nam bishanga dibba furtustani samaaltu singeen jettu namni booda dantaaf dhufe dhageeffata ustee firraa haaswittee sa'aatii fixxee deemtaan ani jettu booda isinuu dantaaf dhuftee dhageeffattan so an haaseetuma dalagaan tiyya dhufee haasawee poosti godhee biraa deemuudha ifi barbaaddanii caffeen arraan tana maal je caffeen dubbateetanii barbaaddanii google gootanii na dhuftan boodarra warri amman jirre anyhow fayyaa ta'aadhaa biyya keessaa wanni deemu ani khara injifannoodhaati yaa'u jirana fakkaatti kharaa opinion bitter kaabaatee jirti adeemsi keenya kharaa injifannoon na fakkaatti namni nama keenya hedduu waan fageessee laalleef akka biyyisan short memory waan taaneef namni keenya dafeet qalbii cabaa dafee gammadaa fageessee yaaduun dandahu garuu yoo gaf fageessine laalle oromoon ammaan tana yeroo duraatiif karaa injifannoodhaa deemu jirti woboon injifachaadhaa jirti akkuma nama dura jee seenaa qabsoo oromoodhaa keessatti waraanni bilisummaa oromoodhaa hanga ammaa kana takka jabaatee hin beeku waraanni bilisummaa oromoo takkaa lafa tuulamaa keessa seenee hin beeku lafa tuulamaa keessa seeneetiin maan tana walakkaadhaa walakkaa qaba finfinneerraa raadeessi maayila dhibbaa maayil shantamitti marsee taa'utti jira jechuudha sanuu bakka diinaa waliin bo'an hunda injifannoodhaan galaadha takka waraana bilisummaa oromoodhaa kamoo midhageessanii kanuma abiy irraaboo kan shimallis irraaboo malee isaanii dheeysu gartanii tanaas hangaasaan keenya ragaa dhabee fayyaa ta'u hangaasaan keenya ambar paarlaamaa keessaan jira isintu baqachuu jira malee wobootamtu isin baqachaadhaa jira guyyarraa isin aduu jiranii guyyarraa baqachaa jirtanii hangaasaan banna magaaliidha hangaasaan akkatti olbee ragaa irratti nuu bahee jabeenya woboodhaa himee jechuudha namni beekadha miseensa paarlaamaadha wani takkitti negatiiv dubbate hanga irraan tanaa sheenaan qaba jegartee woboo akka harargeen seenne godhuu hiyyaaf harargee keessatti woboo akka gadin dhaabbanne godhuu hiyyaaf sheenaan qabaa jegartee seenlee ceephuu buufatee jira jechuudha ceephuu buufatee jira anyhow waraanni bilisummaa oromoodhaa jara keenya jabaachaa deemu jira ani sagaleen tiyya waraanaaf akka jabaatiin barbaada akka oromoon hidhattuun barbaada akka oromoon humnataatuun barbaada oromoon yoo jabaattee diina moote malee bilisummaan hin jirtu tana biraa deema kadhaadhaa fi jilbiifattee kadhachaa ooltus sujuuddee fi kadhachaa ooltus faarsaa ooltus oromoon hanga humnan tahinitti hanga diina isii moohee isii cabsitee irra aantee biyya fiin qabatetti Itoophiyaa taatus ani Itoophiyaa rakkoon qabu Itoophiyaa yoo oromoon qabatte rakkoo irraan qabu oromiyaan bisoomnaa naaf gammachuu karaa lachuu garuu karaa lachuttu oromoon hidhattee diina isii cabsitee anis humna jettee garsiisuu qabdi yoo kas taate qofa oromoon akka sabatti kabajamtee የኦሮሞ ህዝብ ኩሩ የኦሮሞ ህዝብ ጀግና የኦሮሞ ህዝብ ይሱን የኦሮሞ ሞቲቭ አማን ተናው ጃማ ጅርት ኤኙን ወራኑ ኸኝ ኸናኔ ካበጃኑ ጎደባዳ ጅርት ጃለኑ ጅቢኑ ወራና ኸነ ሞርሙስ ወረ ደገሩስ ወረ ጭናዳበቱስ ወረ ጭናዳበነስ ካበጃን ኢሳኑ መኸናቱ አዱሬን ማከቦንቲ ጀናን ኤሱ መሲቱ ሌንጫ ቀይረንሳል ነው ቀይረንሳ jaruma kanaatu jaalannu jibbinus kabajaa nutti godhaadhaa jira jarri kuni sometimes ol kaafnee sadarkaa isaan irra jiran cimina isaan diina garsaa jiran kan akkaataa isaan itti diina rooraasaadhaa jiran kana ol qabnee dubbachuudha qabna ol qabnee faarsuu qabna ol qabnee ittiin dhaadachuudha qabna diinni gaafa humniti oromoodhaa jabaatte oromoon hidhattee diina cabsuu eegalte diinni abaarsaa nutti heddummaata nuti qeessuudhaaf hamilee nu cabsuudhaaf gaallame waa gaallu faayidaan qaban dura fiigan qawween qaban qawwee caccabtuudhaan deeman gaara keessa babbaqachaadhaa deeman dhokatanii maal balleessan kana hunda kan jedhan isaan hamileen teenya ka gabbuutu edaa nuti waa ummata moohatuu miti nuti ummata lola beekuu miti nuti ummata jeeyinaa miti bara 30 tigreedhaan nu bite amata 150 ummata khalloofatee deemu kanaatu nu bite by the way ana manin qaanfadha kajechuun nin qaanfadha anamma amaaraatu oromoo gabroomsee jechuun nin qaanfadha takkan amaara takkan gabroomsee beeku oromoodhaatu oromoo gabroomse oromoodhaatu sobamee oromoodhaatu bitamee akkuma ammaan tanaa kan
akkuma abiyyi fi shimalis kana fatti Oromoon abbaan garaa bitamtee waa dura qabanii Oromootti erganii Oromoodhaatu Oromoo cabse malee Amaarri takkaa Oromoo cabsee hin beeku Amaarri takkaa Oromoo injifatee hin beeku Tigreenis Oromoo mootee hin beektu maaliif abbaa duulaa fa'aa dhufeenii biraanuu juulaa fa'aa dhufeenii bar isaanumaa dura deemee qa'ee teenya keessa garsiisee nu waliin dhawaadhaa nu waliin cabsaadhaa nu bitan malee ani alagaadhaatu Oromoo gabroomsi tasuman jiru duraan dogoggora guddaa keessaan ture dogoggora guddaa keessaan ture naftanyaatu nu cabsee naftanyaan nu bitee gabrummaa amaaraa waanjoo gabrummaa amaaraa firraa buqqifne jedhan dur dhaadannoon teenya waanjoo gabrummaa dhaange firraa buufnutti maarree hanga firraa darbii teenya that was wrong Oromoodhaatu Oromoon dammaqin Oromoo gowwaa Oromoo garaadhaaf bultu Oromoo qochumaa malee waan biraa dabarsee yaanneetu Oromoo cabse gaafa Milliikis gaafa Haile Sillaaseetis gaafa Dargiitis gaafa Mallasiis gaafa Haile Maariyaamis gaafa Abiy Ahmedis Oromoo qochumaadhaa bultuutu warra garaa jecha nama fiijeesuutu ummata Oromoodhaa cabse malee Oromoo takkaa alagaan alaa seentee cabsitee hin beektu numa waliin cabsan gowwaa keenyaan nu cabsan so amma san irra aanneeti qeeroon dammayxee qeeroon kalee qalamaan TPLF ariite arra lakki afaan kalee TPLF dubbanneeniin bitamtoota keenya kanatti dubbachuudhaan hin mallee bitamtoonni afaan kalee TPLF kaafnisaniin hin galuu fi afaan isaan beekaniin dubbifteetti ijoolleen baratte yuunivarsiitii irraa bakka hojii gadhiiftee gaara galtee arraan tana geez waraanni bilisummaa Oromoodhaa yoo amma yoo xiqqaatte over 300,000 kum dhibba sadii oliitu Oromiyaa keessaa diina rosaa jedha amma nuti dhageenyu waan dur sammuu keessatti riphee lolaan cibirraan tokko cibirraan lama sammuu keessa nu galeef akkasii yaan garuu over 300,000 kum dhibba sadii oliitu lafa tuulamaa Finfinneen naanneessee Booranaa fi Guji Wallagga keessa Arsii keessa waraanni jiru waraana xiqqaadhaa miti arrakka bakka bu'aatti dubbadhaanii hoonaa godha akka bakka bu'aa wobattiin dubbachuu jira maaltu si galchee karaa hin jenne jarri hooggantoonni waraanaa garuu arra isaan firaa dubbachuu hin beekan isaan ni calsanii miti isaan bakka bu'eetiin akka isaanii dubbachuu barbaadu cimina sadarkaa irra jiran wanni diinni keenya girgiraawaa jiruuf wanni diinni keenya roora'aa jiruuf wanni paarlaamaan Abiy addaan dhoohee Oneg hullum boota ነው ያለው Oneg እዚህም አለ Oneg እኛ ውስጥ አለ Oneg እዛ አለ ሆነ ጀዲፍ ዱጉማኑ ኮንፊውዝ ተኒቲ ወራኒ ብሱማ ኦሮሞዳ ሰደርካን እረጅሩ ዋን ሳን ተካ ይግኒን በይነ ባረክ ኸይ ዲኒ ኸኝ ኸሩ እንዳቱ ብደምቶኒ ኸኛስ አቦቲን ቆቹማቲስ ዲኒ ኸኝ ኸስላኑ ቀብሱን አፍ ኑቃዲ በቴ ድሮ አለፋኸስ ፈኖ ዳሁን ጀማኒ ኦሊሌን ኸፈኖ ኦሊ osoo isaan yaadin humniti Oromoodhaa harkaa baate amma wani nu hafe maal jira keenya dhageeffadhaa waan kana irraan deddeebi'a an qabsoo Wallagga keessaan finiintee Wallagga walakkaadhaa ol bilisoomsitee arra oppidoo Wallagga seentu Abiy Ahmed osoo dee Wallagga dhaqu maaliif dila baale dhaqee qabadii keessa dhaabbatu kana Shimallis Abdiisaadhaa maa Wallagga dhayi Wallaggaas qaama Oromiyaadhaati lafa Oromoodhaati maaliif asirra arka maaliif Wallagga tarchin dhayni Abiy Ahmed maaliif jimma qeesaan dhayi leencaatu lafa san keessa jiraa jechuudha wanni baale dhaqee Arsii dhaqee Harargee boqqolloo keessa dhaabbatuuf maal leencaatu chinjirree jechuudha lafa leenci jiru waraabessi keessan deddeemu so marroonfaan achirraa jabaatan Harargee maali Oromiyaa dhihaa almost all guututti qabatanii diina keessaa baasanii bilisoomsanii jechuudha bakka takka malee magaalaa takka malee Oromiyaan kibbaa diinni keessatti nagaan ooleen bulu kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoodhaa dhuunfatee jiraa jechuudha warreen biraatiif hin qeeqmaa qabu warreen teessanii jaalmarroo koyettan jaalmarroo
dachii wallaggaa dhale wallagga keessatti dhalate qa'ee beeku keessatti mukatti irkatee ummata isaa qeyroo wali qabee kabajaa itti godhee diinakka nagaan itti godhe. Ati Arsii keessa teessee marroo koo jettu marroo if keessaa dhalchuu yoo hin dandeenye teessee waywaachuun teessee iyyuun qoftiin bu'aa takkallee siin qabdu. Namni obboleeyyan waan gaarii irratti walitti hinaaf. Obboleeyyan waan gaarii hojjechuu irratti akkamitti inni caalaa kana hojjetaa akkamitti isa bira kutarratti obboleeyyan wal dorgoman. Wal dorgoman. Ammaaltu na qabee maaliifin taa'eetu makaan faarsuu malee ifii kas ta'uu dadhabee jettee mormuun badiin fittu. Badiin fittu. Jabeenya akka ummanni keenya wallaggaa jabeenya akka qeyroo wallaggaa jabaattee kana qeyroo Arsii maaltu ta'uu dhorke qeyroo Harargee maaltu ta'uu dhorke qeyroo Jimmaa maaltu ta'uu dhorke. Kana if gaafadhaa isin warri diiyaasporaa jirtanis warri biyya keessa jirtanis oromummaatu irraa irruudhamu goota if keessaa hin qabne moo maaltu goota akkasii if keessaa baaftanii diina akka isin keessan baane godhuu maaltu isin dhorke maaliif teessanii kabiraa faarsuu fi kabiraa komachuun maafees dhiirti gara qabatteeti haatee hojjette as keessaa hin garre akka keessaa hin garre diinaan marsa kan jenne walla diini ba xayyaaraan dhawaadhaa jira meeshaa gurguddaa taankii qawtirgee xayyaaraan gubbarraa dhawaadhaa jira lafa tuulamaa lafa finfinnee jalaa diinni meeshaa gurguddaa tuubbaasii dhawaadhaa jira lafti garsiixuu baalee fi Harargeen faan yoo teessee chirraa jaalmarroo koo ittee faarsaa ooltu jaalmarroo ittee abaaraa ooltu namni ways lakkaa'uun jiru. Hanga ati yoo ati jabaattee haate dhagamaas qabda yoo ati jabaattee haate kabajaadhaas qabdaa jechuudha. Afaaniin iyyuun qofti waa takka siif hin gootu. Kaan faarsuu yookaan kaan abaaruun teessee waaqeequun faayidaa takkallee siin qabdu. Daranuutu if kobalchiisu daranuu if xiqqeessu. Ani yoo if taatanii obboleessa keessanitti hinaaftanii isarra jabaattanii isinis imaama qabattaniin imaama jirtaniin diina firraa baasuudhaaf yoom lafaa haatan obboleeyyan kiyya warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan hayyoonni as gubbaa kan dhageeffattan asirratti hojjedhaa marroo faarsuu sirriidhaaf jechuu kiyyaa miti marroo faarsi garuu marroo dhihaan addeemaa jirtu atteessee abdattee diriirfattee yoo naa teesse ati waa takka illee godhaan jirtu qabsoo Oromootiif gumaachaadhaan jirtu jechuudha. Nyaachuudhaaf rafuu malee. Nyaachuudhaaf rafuu malee waa takka namni faayidaa hin qabne nama faarsuuf illee hin ta'u hin tolu. Namni faayidaa hin qabne nama qeequllee irraan toltu. Nama waa ibduu waa qabu nama waa dalagaa jirutu wahiis qeeqa wahiis faarsa santurraa bareeda. Garuu isin teesseeti raftanii bakka raftanii waa qeexan bakka raftanii waa faarsitan. Waqaasiin arra opinion piippiin cabxee jirti hin jirtu mootummaan Abiy hin jirtu it doesn't exist finfinnee keessaa gabbahuu hin dandeessu hulaan takkittiin isaan gabbaniin hulaa lama hulaa Harargeedhaatii fi hulaa Arsii qofa maaliif because of the weakness of these people iyyuu malee if jaaruu hin dandeenye humna ta'uu hin dandeenye hulaan opinion keessa burraayitu yeroo hunda hulaa Arsiitii fi hulaa Harargeedhaa qofa. Shawaa keessa gadi hin baatu opinion lubbuudha. Yoo ibidatti qabsiifte shawaa keessa gadi hin baatu. Amborraa kiiloomeetira 5 deemtu. Yoo arra if hin jaarre boruus seenaan qabdu gootummaan ta'e takijibaati seenaan durumachaa turtees warra sanii dalagee dabalee ati hin hojjenne. So, where is your place? Yoo akkanumatti kaayyoo fuudhee na abboodhaa jettee mataa qottee jiraatte malee waan kana irraan deddeebiin dubbadhe dhifanaa godhaa. Garuu ni hadhooyti dhugaan jirtuus tanu irraan deddeebiin dubbadhe ni hadhooyti amma gaarii isitti fakkaattu garuu boru arguudhaaf teessa waan isiin juhan.
teessee qabsoo karaa nagaa faarsuun teessee marroo achi faarsuun teessee kuni boruuf waan takkallee siif hin godhu kabajaa takkallee sitti hin godhu yeroon kaatee diina haleeluu irratti wal dorgomtu yeroon saa ammaan tan yoo kanan goon ayyaan laallattummaa kana faarsitee kana eebbisuun kaan xiqqeessee kaan ol kaasuun ayyaan laallattummaa asin dhuftus tiyyaa akkasii miti kay waan jinee dubbanu qabnu maan tan maaliif nu duubaan duwwaan kalee gaafa ijoolleen dhiyaatu murteeffattee opinion hanga nama ID wallaggaa qabu ijoolleen shibalis jaar barnoota barachuu hin danda'u hojii mootummaa hojjechuu hin danda'u daldaluu hin danda'u ID mattaawoqiyaa wallaggaa qabaachuun akkasii ol ture barattoota yuunivarsiitii irraa ari'aniiti maqaa wallaggummaatiin ari'anii bakka qubatan dhaqanii dhabanii bakka itti galmaa'an dhabanii ijoolleen tun maal taate there is no choice gaara galan jechuudha eega bakka dhabne opinion keessa eega hojiirraa ari'amne eega wallaggummaadhaaf lafa dhalootaatiif mana kireeffachuu hin dandeenye eega lafa dhalootaatiif barachuun dadhabne hanqanne filmaanni qabnu kabiraan jiru qawwee fuunee duunaadhaaf gaara galan murannoo tanaan kutu isaaniitu injifannoo arraan tan anis itti boonu isinis ittiin boontan kana wanni fide ijoollee garaa kutattee bakka dhabdee yaateetu arraan tana diina hirriiba dhoorkaadhaa jiraa jechuudha. Hanga xayyaaraan dhoon hanga oomisha isaan oomishan dhaqanii itti qabanii guban hanga namni loqoota san qabaachuu yookaanis ID naannoo san qabaachuudhaan nagaan makiinaa horee bobbahee galuu hin dandeenyetti gaaniiti arraan tana cichanii ol bahaadhaa jira. Jara kana fakkeenya godhuu lafaa ka'e jara kana fakkeenya godhuutii lafaa ka'e ifirra hin rafin diinni cabaadhaa jira woboon injifachaadhaa jira biitti diigamtu hin jirtu biitti diigamtu qabsoon ta'e jara keenya what the goal of our struggle galiin qabsoo teenyaa maali Itoophiyaa bittinneessuudhaame akkasii waan qabsaa tureef bar Itoophiyaa bittinneessee Itoophiyaa bittinnooyte keessaa Oromiyaa ijaarraadhaame maayibsum kaayyoon galiin qabsoo Oromoodhaa bar biyya Oromoodhaa ijaaruudha biitti Oromoo sun kan ijaaramtu yooni Itoophiyaan bittinnooyte qofa Itoophiyaan kan bittinnooytu yoo ati humna qabaatte waraana qabaatte qofa of course osoo waraana qabaanne biitti akka gujiidde sirra kuftiitii gaagama hedduutu nama keetirraas gaa qabeenya irraas gaa kana qabadhaa Joorfaan achi dhuga jan yoo osoo hidhannoon qabaan osoo humnan qabaan osoo waraana qabaanne biitti hawaasa taa'ee qotatu irratti yoo jiidde daameejii hedduudhaatu irra gaa garuu yoo hidhattee jiraat humna taatee jiraat qawwee harkaa qabaatte biyya bittinnooyte keessaa laaftutti biyyatee ijaaruu dandeessaa jechuudha. Waan kanaan nuyi keenya akka konfiis hin taane biyyaa diigamuu deemaa akkam taanaa akka Siiriyaa taanaa hin taanu yoo qawween qabaanne Siiriyaadhaa miti Siiriyaa gad taana akka Daaraat taana yoo qawween qabaanne yoo waraana qabaanne Siiriyaadhaa miti Siiriyaa gad dhukke taana yoo ammoo humna hidhatte tan Itoophiyaa bittinnooyte keessatti Oromiyaa ijaaruu dandeessu humna hidhatte yoo qabaanne Itoophiyaan bittinnooyte nuuf injifannoodha maaliif biyya teenya keessaa ijaaran Itoophiyaan bittinnooyte nuu gaarii maaliif Itoophiyaa bittinnooyte walitti deebifnee biyya goonee Oromoo harka keenyee deemuu hin dandeenyaa jechuudha. Itoophiyaa bittinnaa'uudhaan bargina Itoophiyaan yes bittinnaa'uu qabdi yes bittinnaa'uu qabdi hay wannummaan bar gootan meeqa itti wareegaman itti dhuman maqaan Itoophiyaatiif Oromoo waa waliin hin deemne Oromoon Itoophiyaa tana bittinneessitee haaretti ijaaruu yookaan Itoophiyaa bittinneessitee biyya fi Oromiyaa keessaa uummachuudha kaayyummaa nu bara kuni waan irratti wal morminu irratti gaafii wal gaafannee mataa wal kutu takka illee hin qabdu kana
daa'imni oromootis beekuu dhaqa manguddoon ta'e yorin duraa beekaniiti karaa harti nu leenjisanii asirra nu kaanii dhiiga keenya kaayyoo irra dhumni tana galmaan nuugaa jedhanii nu dhaammatanii deeman kaayyoo san galmaan geenya san godhuudhaaf an waan kana deddeebi'ee dhaabuuf maali san godhuudhaaf Itoophiyaan bittinnaa'uuf deemti yes shakkiin hin jiru TPLF lolee galuudhaaf deemti lolee ammaa kun bu'ee Itoophiyaan bittinnaa'uudhaaf deeman amana biyya keessatti murnaan gareen hedduun hidhattee jirti Itoophiyaan bittinnaa'uuf deemti Itoophiyaa bittinnooyte keessatti if dandamachiisuudhaaf arraan tana hidhachuudha qabda yoo qawween qabaanne if dandamachiisuu qa'ee ta'e dandamachiisuu hin dandeessu. Itoophiyaa bittinnaa'uudhaaf deemti. Itoophiyaa bittinnooyte keessatti qa'ee ta'e eeggachuudhaaf yoo hidhannoon qabaanne ati miidhamaan irraa gadii sii jechuudha. Kanaafiin qa'ee hundaa marroo faarsuudhaa miti qa'ee hundaa ka'aatii hidhadhaa if qopheessaa. Aaron if jara hidadda just to survive you can survive in god you can halakmud abdent gagam addemu jawar mawdis nu damaada jira ummata keenya gagam addemu jira biti bitinna udaf demti ini bitana wulta qabnu ja lakki biti dugal baqalanis biti digamu udaf demti halaak guddaa adeemu jira Itoophiyaan bittoota kun numiiduu nooltu yan anis biti bittinnaa'uudhaaf deemti biti diigamuudhaaf deemti garuu biyya deemte tana keessa sarvaayiv godhuudhaaf hidhannoo qabaachuu qabna hidhachuudha qabna yoon hidhanne biti diigamnaan gaagamni hin hafu Itoophiyaan bittinnaa'u waan hafan qabna miidhaan waan hafan qabna yoo hidhanne malee there is no way we can survive. Wallo rawaan gaajir. Ummata siviilii, ummata tiifatte, ummata qotee bularra waan gaajiru laala. Silaa jarru kun qawwee qabaachuu baate daa'imni isaanii manatti nafu ni qaqqalama. Daa'imni isaanii manatti nafu. Ummata walloo wanni survive godhu jiruuf wanni dandamatee asafeef waan qawwee manaa qabuu fi asafee jechuudha. Silaa akka dhufaniin ilmoon daa'imni waloota akkamatti naftu jechuun ni ta'ani. Oromoo taatee afaan Oromoo dubbannaan hin haftu. Waan qawwee qabanii fi hangana survive godhaa jiran. Itti seenan. Naannoo biraa hundattuu waan kanaatti ta'uudhaaf ta'a Oromoo. waan adeema if duruu idaamu gaari Itoophiyaan bittinnoyti akkam taanaa eessita hidhadhu that's it hidhadhu daangaa kee eeg ooyiruu ta'e eeggadhu ilmaan kee eeggadhu sam gubbaan biyya ta'e eeggadhu Oromoodhaa fi Oromoo idduttillee kabajaa qabaachuudhaaf hidhachuudha qabda أنا في أبرزيل الدخل عندي لا تشوف يقول لي إنه كمان وسنس الدبر تتيس بودر إيجابو داتيس إيجابو داتيس هيدا أرسل فاقي تيس على الرئيس تيس سينا دورين دادتشو الماواق أو جوتو المان ديجا مدا المان جوتا ما وازتشو فايتك سين قبض هرر جيل فاخي المان جرب باقدا البان اللي مو قلتو دا المان بروستو برو دا تك فايدا سين قبض تك ساو نينجو او بدون هرجيتوني ابي يقول فارسن ابي جرب باقدا خيجيني اكمت سيدا جرب باقدا تكجارو دا ونغرو ولا جايوا وان كان إداية ده جرّي قالي أبي صلاتي أبي في خريستانومي أبي في مالتي جرّابا قداتو مثلا وتو ما جرّي جوكوني أكمل سيدا جرّا أبا قداتو كجارو ده
أوبدو رجلا وري خيست وري مقا جارات هندالة ربي جارا أكمت أبي جارابا قدادا إيشا أكمت هاي سكول توكو مقا جارابا قدادا تنبنو دردن هاي سكول توكو لا فرق قلت هاي سكول توكو جارا أبا قدا هاي سكول mana barumsa jaarraa abbaa gadaadhaa jettanii maqaa isaatiin moggaasu ooppidoon dilli kun ala kanaa galtanii a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim asiraas niin qaanfadha qaaman irra ta'uudha niin qaanfadha namni dura qe'ee fi kabajaa godha dura goota fi kabajaa godha isin hambuma jala deemtanii qochumaa keessan warri ooppidoo keessirtillee ijoolleen hargeedhaa warreen jaarraa abbaa gadaatiin dhaadattan ish قاني سلبين خيسن shame on you سلان أوبيوتي the first thing I do إيجا مكان نبدي بتمي دين إرجمي أتوقع سلا قوتك خنا سلا أبو سيدا خنا مكان نبدي اسمه قلة نما خنا نقول نتلين نقول نتعادلون أبي يلين جربا قداج جنة مالو نقال سناتي سيدا تكون جارا قرتة وان سفكاتات كنو جارا ستة يوخا من سكولاتكم مقاساتين بناتي ربي جانو أيما يا قفتو تخين سلامات أكزي شو قبدني أبلي سوال تاتن مين مالو مهمتن أبدو هرقيتن بقى اسم دايات إسا قوشو خانا وما جناتن وما رويدن هنگنو ما shame on you shame سلا جارسو خون نما سلا سينا قب نما سينا قب سنو مقاسا دوتنيتي إسالي هريب الأوركادا جرتن جنتو دان تكا جارابا قدا غني إسا دينا بر ريفسا غليبر أولا دبي بر جارابا قدا دا ريفساتي غليبر أوبيديون أولا أوركتي بكا إني تنا أولا جسن دبي كأيس غلچني أولا قوتي ولان كي مالكنو ألخا والكبه بودر مراساين ورغاري دقي يمن رافوده بيكم سان نمسن فوده غلچي وترت أولا أوبيو غاس خدني دقمني أبو جارسو كن أسطامت چلم قوتن أولا دجي أستي أولا ديدني ديمدان جني وترت أولا غوت خيسن سلار نمني هرجيدا خ أوبيديو خيسجر سلا أبوتي كوتشومادا هرّي فايدان كمتان توباتني سلا أرى سيدان مخنا أول كاسني جارنيف سلا أرى يونيفرسيتي اللي توباتو هاي سكول توك سلا مقاساتين مالي وتر تنتان سلا مقاساتين جارو في لا ترتر غرو مال غونغا كوتشوما ورّا غرنياتي غرات آيات ورّا غرات أف جراتوتو جربا قداجي أبي أحمد فارس راجر ورّا غران ساني عندنا باري هنگناga باري غرابو ديمان هنگناga إيسا أك دوبرتي باتي سجل غرابو ديمان تدوبرتي تيس غران سيد أشيغا أكوان لكو أفر غرابو نياتي أكوان لكو أفر غرابو غران سيد أشيغا كأي في خيست أكمت أبي جربا قدايتن إسنيتو أبي بدين كو أبي بدي تكلم كو بدي تكلم هرّي سلايس نو فيتن وابد أي رفيتو زيتون رفيتو بيير رفيتو هرّي نو فيت سلايس إسنيتو هرّي فايدان كم ودل دوفادين مي غراغرم ما إسني في هرّي دامال هرّي بالغرو خاني في أتي ديمن غراغرم ما إسني في هرّي دامال أنه أبي جرب كذا جورا جاي ربي جا والله الذي والله قامت كشمال سين دقيتي السلام عليكم وعليكم السلام جرب كذا خيني أدوفه برش ولا سبارة شو اللي سين جرب كذا خيني أدوفه إيه وين جرب كذا وين قلت لك هذه نقدر نجيبين
goota osoo loluu osoo falmatuu dulloomee dulumti keessaa galchitee tarabbiitti dhuftee wareegama. Takka ana hangaan beeku takka diinatti harka kenneen beeku jaarraa abbaa gadaadha. Gaafa Somaalitti kun harka kennee kun garaa jala kutu nama hidhamee ama shan hidhaa taa'ee daaraa tahee hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaara yaa hidhannoo zinnaara dhage nama kanaa kana oppidoon warri qochubaadhaa kun jaarraa abbaa gadaatu masaraa mootummaadhaan Huseen alhamdulillah hunoo jaarraa abbaa gadaadhaa dhufee jira Shimallisin harka dhawaame jaarraa abbaa gadaa keessaniin jaarraa abbaa gadaatu seenaa isaa beekaa Shimallis abi eessa jaarraa abbaa gadaadhaa beeka eessa beeka eessatti gaaf tokko harka geeqeeti abi barni qabsaa'ota qabsoo Oromoo keessatti maqaa abaa'otiin wareegame yaamsaati. Goota akka Bakar Waareedhaa kan qabsoo abaa'otii jecha wareegame jedha Abiy Ahmed. Bakar Waareedhaa gaafa Amaara dhufu wareegame calaqqutti. Abiy Ahmed garuu daadduma jaarraatii fi ilmoota lafaa dhaafta. Awwa jara keenya ijoollee harargeedhaa. Isinii OPDO Abiyyi fi Shimallis faarsu an isin dhageen. An isin hin dhageen caffee raammis. Isin harreedha faayidaan qabdan. Harrilleen faayida qabdi. Harrillee walirra waa beektu walirra yaadde. Nagaan bobbaatee nagaan mana fi galuu beektu harrilleen. An ijoollee harargeeta OPDO yaate wallaahi isin dhageen. Usaa afaan keessan qabadhaa dalagadhaa. Afaan keessan qabadhaati waan nyaattan nyaadhaa. Isinii as bahee Shimallisiin jaarraa abbaa gadaa jiru. Isinii as bahee Abiyyiin jaarraa abbaa gadaa jiru yoon isin dhage gaarii miti. Beekaati isin tudhimaan tana. Beekaati isin maddiideen. Gaafa immoo walii dubbii tana irra deebitanii jettan gaariin ta'u. Dunaas seedhaan. Isin faayidaan qabdan. Usaatii nyaadhaa garaa keessan guuttadhaa rafaadhaa kaa. Nama goota keessanitti maqaa godhuu hin dandahin qochumaa fi guutuu malee. Sheen siyaa'uun fedha farqaa tana garuu gaafatti deebitanii maqaa jaarraa abbaa gadaa dhooyte kanaa fi isin sun ta'u ittiin deebinaadha. Na wajjin turuu keessaniif fayyaa ta'aadha. Warri boodara seentan haasoo haduraa dhageeffadhaadha. Oromoon amma karaa tokkuma qabdi. Karaa injifannoo geessu tokkumaa jira amma Oromoo. Waraana bilisummaa Oromoodhaati. Rakkatus, dhiphatus, xurreensaas qallattus karaan bilisummatti nu geessuudhaaf deemu ammaan tan karaan itti dandamachuu dandeenyu karuma waraanaa kana qofa. Arra nu gulu baattus buru nu galti. Amma beekuu baannus guyyaan beeynu fagoon jira. Karaan bilisummatti nu geessu karuma tokko qofa. Karaan sun karuma jaarraa abbaa gadaa afaan harriiqan karaa elemoo qilxuufaan dura ol beenuu dhukaasan karaa nadhii gammadaa afaan irratti wareegaman karaa guutamaa hawaasfaatti dhabne karaa burissoo boruufaatti dhabne karaa gadaa caffeefaatti dhabne karaa kumsaa gadaafaatti dhabne dhageessu karaan bakkaan galmaan gahuudhaaf teenyu karuma kana qofa. Karaan biraa tokko illee jiru yeroodhaaf diinni waan keessa facaasee ni gogoon agartee horin ta'u sanin ta'u marroon hattuudha marroon gaariidha maal garuu xurree elemoo qilxurraa eenyu jira marroo faadhaatu jira jaalannu jibbinu xurree nadhii gammadarra eenyu jira marroo dirbisaa faaturra jira dubbiin faraqaadha kalee qabsoo Oromoodhaa karaa bahaa fi kibba bahaa kanaa xiixaa turte arra dhihaa fi kibbarraa xiixaa jirti dubbiin faraqaadha garuu teenyee maa oleeyin kanumaaniin isiniif goolabaa
viidiyoo kiyya irra deebi'aa dhaggeeffadhaa warri booda seentanii yeroo gaarii qabaadha.